الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل Haddaan baasu من انتقد وضوءه nama udu'ni isaa diigame حرم عليه isarra dhorkamaadha. أربعة أشياء Waa furii dhorkamaadha. الصلاة Salaata dhorkamaadha. والطواف Mana rabbiitiin naanna'u dhorkamaadha. ومس المصحف Quraana tuqatu dhorkamaadha. وحمله Baadhatu dhorkamaadha. ويحرم Ni dhorkama على الجنوب namicha janaabdaa qaburratti. ستة أشياء Waajaa isarra dhorkamaadha. الصلاة Salaata isarra dhorkamaadha. والطواف Mana rabbiitiin naanna'u isarra dhorkamaadha. ومس المصحف Quraana tuqatu isarra dhorkamaadha. وحمله Baadhatu isarra dhorkamaadha. واللبس في المسجد Masgiida keessa qubatu isarra dhorkamaadha. وقراءة القرآن Quraana qara'u isarra dhorkamaadha.